jiru kitaaba kanaan barreessitee uummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafeetitti yookiin immoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin xiyyaata takkatti uummataaf siraamsa qabaa isin warra achirraatiifillee yoo ariifillee. Artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatti hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teennaa tana kitaaba bituu fi kunuunsiisuun hojii teennaa miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teennaa achi miti achirra teessan takka gaafin xiyyaatana isin sun achitti gad deebi'a. Jawaar kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara biyyi ta'e abii rukkute kubbaa goolii teennaa dhayi. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachi.